Hashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafaan jirutti nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa jecha warroonni duroon wajjin turtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Innaa laayikatti hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Qubattii sangaduma tuqaa. Asumarraa illee adollee viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufee jira. Garuu viidiyoowwan an hojjedhu keessatti wanti isin mufachiisuu jiraate dhiifama isin gaafadha. Namoonni tokko barreeffama arrabaa kan barreessitan jirtu. Warroonni akkasii barreessuun duratti viidiyoo dhaggeeffadhaa isiniin jechuu jaaladha. Ani viidiyoon taane hin hojjedhu. Garuu akka irraa barattaniif dogongorarraa akka deebitaniif ofii kiyyaafis immoo dogongoran duraan dogongorerraa kan deebi'uudha jechuudha. Viidiyoo akkana kan na hojjechiisuuf na kakaase dogongora hedduu dogongoraa jirra nuti shamarran biyya arabaa jirru. Viidiyoo kana hojjechuun ofis of fayyada isinis fayyaduu barbaadeen jechuudha. Maaliif namni kalee dogongore har'a hin dogongora jechuu miti. Dogongora isaa kaleechaarraan har'a deebi'uu danda'a waan ta'eef namni viidiyoo kana dhaggeeffatu viidiyoon hojjedhu dhaggeeffatu dogongora isaa kaleechaa sanirraa ani kaleecha maal keechan ture jedhee of gaafatee irraa deebi'uu danda'a. Kanumaaf ani isiniin jedha na uffalchaadha. Asumarraa nan gara viidiyootti isin dabarsaa turtiin keechan nu wajjin yaa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoonis akkas ture maaliif viidiyoo kana keessatti akka of ilaaltaniif eenyummaa keechan akka bartaniif waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhaa caqasaatii keessatti of ilaalaa isiniin jedha. Garuma viidiyoo isin dabarsa jechuudha. Guddoo tokkotu dulluma fixatee erga xumureen boodatti ilma isaa ofitti waame akkana jedhe, yaa ilma koo sa'aatii harkaa kana abbaa kootu naaf kenne, isaaf ammoo abbaa isaatu kenneef. Anis ilma suman qaba waan ta'eef anis umuriin koo dhumatee jira waan ta'eef sa'aatiin kun gara kee darbuu qaba. Kanaafuu amma sa'aatiin kun waggaa 200 taa'ee jira. Dabareen anis ilma qabuuf kanaafan sii kennuu barbaada. Deemiti gatii jabeessi. Dhalchiisuu si waan ta'eef siifan laadha. Garuu dursa deemiti manneen dallaalarra naanna'ii hangam akkasirraa bitan gaafadhuu jedheen. Mucichis suuqii garagaraa irra naanna'ee gaafachuu eegale. Dallaalonni sa'aatiin kun moofadha. Sanumaayyuu immoo xurii qaba. Qarshii 5 oliin sirraa bituu hin dandeenyu. Nu karsaarsa waan ta'eef qarshii 5 iyyuu nutu miidhama jedhaniin. Dallaaltota jijjiiree biyyatti deemee yoo gaafatus kanaa gadi hir'isu malee nama ol kaasuuf dhabe. Saniin booda deebi'ee abbaa isaatiin abbaa koo dallaalota hedduun suuqii qaban gaafadheen qarshii 5 oliin hin binnuu naan jedhan. Abbaanis akkam gootaree jedheen. Abbaa koo silaa suuqii hedduurran deemee jira akkaman godhaa jedheen. Abbaanis amma immoo gara muuziyeemii biyyoolessaa dhaqiitti gaafadhu jedheen. Mucichis ajaja abbaa kana fudhatee gara hooggantoota muuziyeemii qajeele. Ergaa suuqii muuziyeemii biyyoolessaa dhaqeen gaafatu qarshii miliyoona 2 sirraa binnaa jedhaniin. Mucichis gammadaa gara abbaa isaatti deebi'e. Kokkolfaa sesseeqaa abbaa koo kunoo reefan bakka ta'u deemee jedheen. Isaanis qarshii miliyoona 2 sirraa binna jedhanii jedheen itti hime. Abbaanis maanguddoon beekaan kunis akkana jedheen. Kunoo egaa argite bakka sin madaalle yoo dhaabbatte gatiin kee gadi cabsa. Si salphisa. Bakka si madaalu yoo oolte garuu eebba qaba. Ol si kaasa. Ulfinni siif haa ta'u ammallee jabaadhu. Kanaafuu yeroo hundumaa bakka si madaalu malee bakka si madaalli hin dhaabbatinii
yaa ilma koo jedheen. Mucichillee ajaja abbaa fudhatee tolee abbaa koo amma kunoo bariin jira jedheen. Eegaa yaa obboloota koo viidiyoo kanarraa maal barattu? Keessattuu shamarran keenya jechuudha. Ani viidiyoo kana wanni fideef ergaa guddaa of keessaa qaba. Innillee yeroo baay'ee bakka nu madaalle dhaabbanna. Bakka nurraan eeggamne dhaabbanna. Yoon kana isiniin jedhu hojii madaamii dalagaa waan biraa yaanna. As teenyee yoo maallaqa ergine maallaqaan jaalala binna nutti fakkaata. Yoo nama soba dhugaa nutti fakkeessanii namni sun nuuf ta'a nutti fakkaata. Garuu beektu yeroo hundumaa erga raawwanneen booda wanni nu cabsu bakka nu madaalli waan dhaabbannuuf. Waan nu madaallirra waan dhaabbannuuf. Akkamitti waan nu madaalli dhaabbannaa jechuun keessa hin oolu. Nama tokko wajjin yoo haasofnu nama san sagalee isaatii fi suuraa isaas beenna malee namichi sun nama akkamii akka ta'u beekuu hin dandeenyu. Viidiyoodhaan isaa haasofsiisi. Waan biraatiin isaa haasofsiisi. Garuu namni kun duubni isaa eenyu? Nama akkamiiti? Hiddi isaa maali? Namni kun hagam namaa rifata jennee hin beennu. Nuti kan beennu isuma afaaniin nutti haasa'ee nutti fakkeechee dhugaa wanna feenu saniin alatti wanti nu beennu hin jiru. Nuti yeroo baay'ee shamarran miskiinota jechuudha. Maaliif jennaan wanta arginurra wanta argine irratti amanuu guddanna. Wanta ija keenyan arginerra wanta gurra keenyan dhageenyetti amanuu guddanna. Waan nu fakkaanne fi waan nu madaalle mormuu fiinna. Odoo yeroo hundumaa bakka nu madaalu dhaabbannee waan nu madaalu irra geenya. Yeroo dhiironni illee waa'ee janajjanaatiif waa'ee jireenyati nama gaafatan nama san madaaluun dirqama. Namni sun eechaa ka'ee eecha deeme. Haala kamiin si janajjanaa jira? Akkamitti sitti haasa'aa jira? Si dawwalee erga ji'a 4 ji'a 5 sitti haasa'een booda maallaqa si gaafate? Akkam si godhe? Waan akkamii sitti haasa'aara? Haasofti isaa nama jireenya boruutti fufu moo har'a bichaa waan natti haasa'ee boru waan gatuu danda'u? Hin madaalaa dhuftu malee namni tokko isinitti fakkeesseetuma kolfeetuma soba dhugaa fakkeesseetuma waan nutti haasa'ee nutti kolfeef nuti immoo isaa amanamuu qabnu jechuudha. Keessattuu gara maallaqa keenyatiin dhiira tokkoof bitamuu qabnu jechuudha. Yeroo hundumaa bakka nu madaalu dhaabbachuu qabna. Bakki nu madaalu immoo yoo gaa'elan godhanne bakka haadhaaf abbaa keenyaa dhaabbachuu qabna. Waan hojjennu sanirra dhaabbachuu qabna. Ijjannoon nuti biyyaa baaneef kaayyoodha waan ta'eef yeroo hundumaa ijjannoo keenya san dursuu qabna malee kan nutti haasa'amee kan akkana goona jedhamee ijjannoo keenya san gidduu kaayyoo keenya san gidduu dhufee wanta kaayyoo keenya san nu faallachuu nu jidduu seene san dhaggeeffachuu hin qabnu jechuudha. Niif galee kanaafuu yeroo hundumaa waan hojjennu waan goonu irratti of eeggannoon nu barbaachisaa jechuudha. Viidiyoo kanarraa waa barattu jedhee tanani ani viidiyoo samarraa nan goolaba waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa jecha yaada fi haasaa dubbii kiyya keessatti yoon dogongora qabaadhe dhiifama naa godhaa. Nama waanan ta'eef dogongoruu hin danda'a waan ta'eef isin immoo dhiifama naa godhaa. Balleechaa yoon qabaadhe saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Ani naman deebi'uudha. Nama yoon badii tokko qabaadhe naman badii kiyya sanirraa deebi'uudha malee waan itti dhiibee deemu waan hin taaneef isin immoo waan akkanaa kana sirratti argine deebii naan jedha nan sirraa isiniin jedha. Waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Bye bye.